Callisni dadhabaan ba'aa giddu galeessaa caccabu samiin abidda roobseera galaanonni rooba misaayilaan boora'aniiru. Dhukaasa dhaabuu micciiramaan Islaamaabaad giddu galeessa godhate abiddaa fi sibiila boba'aa ta'een bulbulameera. Ganama kana sa'aatii dukkanaa ta'etti koreen eegdota warraaqsa Islaamaa kubbaa sibiilaa buufataalee Ameerikaa irratti liggeera. Misaayilli baalaastikii buufata waraanaa Ameerikaa Kuweetii fi Baareen jiran irratti roobeera. Biyyoonni galoo galaanaa halkan cinqii dabarsuuf dirqamaniiru. Addunyaan kallattiin ifa adii dukkaneessuun ajaja isa dhumaa ilaalaa jirti. Sararoonni diimaa waraanaa addunyaa balbala atoomii banuuf qophaa'aniiru. Wallabdeen dippiloomaasii guutuun lafa caccabsuu beenatti gaggeeffameera. Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi eejensii atoomikii idil addunyaa fuulduratti tarkaanfachuun sararaan cabnee fi konkiriitii irraa ijaarame kaasteetti. Teheraan mariin dhimma niikularaa irratti taasifamaa ture minjaalarraa akka bu'e ifatti labsiteetti. Yeroo kanatti biyyeen kibba Libaanos abidda dhuma hin qabneen gubachaa jira. Hizboollaan loltoota Israa'el irratti haleellaa rifaa isaa kana dura mul'atee hin beekne taasisuun dhaga'ameera. Waraana guutuu lafa raasuu fi iskiriiptii dippiloomaasii Waashingten guutumatti ciccire keessatti loltoonni Hizboollaa obomboleettii sibiilaa hin sochoone fi qindoomina qabu gadi lakkisuun rokkeettota ulfaatoo fi iskwaadiroonii dhibbaan lakkaa'aman utubaawwan weerartoota waraana Israa'el jedhanii ibsan irratti roobsaniiru. Tankaroonni gaaddidduu humna galaanaa Ameerikaa jalatti socho'an akeekkachiisa humna galaanaa Iraan guutumatti tuffachuun hayyama malee gara Strait of Hormuz darbuuf yaalaniiru. Yaa ta'u malee dooniiwwan Ameerikaa yeroo harka kennachuu didaniitti humni galaanaa koree eegdota warraaqsaa rukutuu himeera. Koreen eegdota warraaqsaa ibsa kenneen doonii Ameerikaa tokko didimsuun kanneen hafan sadi irratti dhukaasaa akeekkachiisaa dhukaasuun duubatti deebisuu himeera. Taatee kana booda Waashingten saffisa guddaa ta'een Iraan irratti haloo ba'uu himteetti. Waraanni Ameerikaa tuuta diroonii hedduu fayyadamuun naannoo Iraan keessa gadi fageenyaan rukutuu ibseera. Humnoonni Ameerikaa odola Qaashimii fi wiirtuu qunnamtii magaalaa Siirii keessatti argamu haleeluu beeksisaniiru. Jiraattonni magaalaa Siirii sagalee dhoo'insaa sodaachisaa foddaa isaanii raasee fi dukkana ibseen hirriibaa dammaqaniiru. Ergaan peentaagoon irraa dhufe ija ittisa Iraan qarqara galaanaa jiru jaamsuuf akka yaadame ifa ta'eera. Yaa ta'u malee Teheraan haleellaa dachaa 10 taasisuun haloo baateetti. Harri caccabaa iddoo warraadara Qaashim irraa osoo hin qulqullaa'in humni aerospeesii eegdota warraaqsaa haleellaa hamaa ta'een battalumatti deebii kenneera. Daqiiqaa muraasa keessatti misaayiloonni baalaastikii ulfaatoo ta'an qilleensa keessa cicciruun kallattii wiirtuu bu'uuraalee waraanaa Ameerikaa naannicha keessa jiran irratti gaannama labsaniiru. Xiyyeeffannoon jalqabaa buufata xiyyaaraa Alii Alsamaan kan Kuweet keessatti argamu yoo ta'u, wiirtuun ajaja doonii shanaffaa Ameerikaa Baareen keessatti argamus rukutameera. Haleellaa kana booda ajajaan koree eegdota warraaqsaa akeekkachiisa cimaa araarama hin qabne Ameerikaaf kenneera. Diinni gara jabeessi daa'imman ajjeesu dhugaa kana yaa beeku jechuun gochi ammeenyaa keessan biyyee qulqulluu keenya irratti yoo irra deebi'ame deebiin keenya daangaa hin qabu jedheera. Kana booda yeroo nuti dhaabbataadhaan Strait of Hormuz cufnuu fi karra gaazii keessan gara addunyaatti ittiin ergitan yeroo ukkaamsinu bu'aa hamaa ta'e ni argattu jechuunis dhaadateera. Koreen eegdota warraaqsaa kallattii masaraa diina irratti dhukaasuun miidhaa guddaa geessisuu himeera. Ajajni giddu galeessaa Ameerikaa Seetkoom rifaatuu kana to'achuuf gara miidiyaa hawaasaatti fiigeera. Waltajjii X irratti odeeffannoo hatattamaa waliin itti fufiinsan kan kenne peentaagoon diroonii Iraan 4 milkaa'inaan kuffisuu himeera. Kana malees Seetkoom akka jedhutti misaayiloota baalaastikii 7 gara Kuweetii fi Baareenitti dhukaafaman keessaa 6 addaan kutuu ibseera. Misaayilli tokko ammoo gadi bu'uun miidhaa tokkollee akka hin geessifne himeera. Seetkoom dabaluun gabaasni Iraan waajjira muummee doonii shanaffaa Ameerikaa barbadeesse jettu lola xiinsammuu qulqulluudha jechuun kuffiseera. Iraan haleellaa halkan edaa kanaan buufataalee Ameerikaa Kuweetii fi Baareen keessa jiran gara caccabaatti gadi buusuu himteetti. Biyyoonni Arabaas eegumsa Ameerikaa irraa abdii kutachuun Iraan waliin nagaa buusuuf yaada akka jiran himameera. Ibsa gaazexeessummaa peentaagoon duuba dhugaa sodaachisaan tokko akka jirus mirkanaa'eera. Tasgabbiin naannoo dhukaasa dhaabuu eebila 8 rakkisaa ture amma gara guutumatti caccabuutti ergameera. Rukuttaan hin qabbanoofne fi dukkana ta'e reefu garagaluu jalqabeera. Raadarri qarqara galaanaa Iraan yeroo rukutamuu fi buufataaleen xiyyaaraa humna guddaa addunyaa kanaa yeroo abiddaan gubatu afaan dippiloomaasii akka ofii isaatti fashalaa'eera. Samiin abiddaan qotamuun galaanni dhiiga waraanatti bu'aa jiru. Gaarreen immoo eenyu akka kufaatii dhumaa irraa aanuu danda'u ilaaluuf eegaa jiru. Yeroo kanatti biyyeen kibba Libaanos abidda dhuma hin qabneen gubachaa jira. Hizboollaan loltoota Israa'el irratti haleellaa rifaa isaa kana dura mul'atee hin beekne taasisuun dhaga'ameera.
waraana guutuu lafa raasuu fi iskiriptii dippiloomaasii Waashingten guutumatti ciccire keessatti loltoonni Hizbollaa bomboleettii sibiilaa sochoonee fi qindoomina qabu gadi lakkisuun rokkeettota ulfaatoo fi iskwaadiroonii dhibbaan lakkaa'aman utubaa weerartoota waraana Israa'el jedhanii ibsan irratti roobsaniiru. Yeroo dambalii sibiilaa magaalota kaaba Israa'el gara balfaatti naqee jirutti Beniyaamiin Netanyahuun abdii kutachuun callisa isaa cabseera. Kaabinee nageenyaa Israa'el walgayii hatattamaa waamuun kana booda Libaanos walii galteen hin jiru, araarris hin jiru jechuun waraanni akka babal'atu ajaja ariifachiisaa dabarseera. Dhagoonni durii masaraa Biifoort faaya gonfoo ol ka'iinsa Nabaatiyee dhiyeenya kana humnoota Israa'eliin qabamee ture. Reefu bakka awwaalchaa hidhattoota Israa'el ta'aniiru. Agarsiisa goriillaa ogummaa guutuu ta'een diddaan Islaamaa naannoo guutuu gara ajjeechaa hamaa ta'etti jijjiireera. Loltoonni Hizbollaa kanneen citaa keessa dhokatan buufataalee ajajaa fi tuuta loltoota Israa'el walitti qabaman irratti haleellaa walitti fufiinsa raawwataniiru. Rukuttaa balaa guddaa geessise kana meeshaalee waraanaa ulfaatoo rokkeettii sirrii fi haleellaa diroonii kaamikaazee fayyadamuu himaniiru. Gabaasni dirree waraanaa humnoota weerartootaaf balaa guddaa geessiseera. Taankonni ulfaatoo markaavaa hedduun guutumatti addaan cicciramaniiru. Hidhannoon Israa'el misaayila farra taankii sadarkaa olaanaa qabuun barbadaa'eera. Loltoonni lafoo Israa'el magaalota daangaatti dhiyoo ta'an keessa gadi fageenyaan dhiibuuf yeroo yaalaa jiranitti dallaa abiddaatiin wal arguun isaanii dhaga'ameera. Jeneraalonni sarara fuulduraa Israa'el haftee kutaalee hidhannoo isaanii gubate yeroo lakkaan ministeerri muummee Israa'el Beniyaamiin Netanyahu furtuu guddaa meeshaa dippiloomaasii Waayit Haawus keessa tarkaanfateera. Walgayii hatattamaa kaabinee nageenyaa Israa'el keessaa kan ba'an muummichi ministeera waliigaltee dhukaasa dhaabuu Ameerikaa giddu galeessa godhate guutumatti caccabseera. Ija Teel Aviv duratti dhukaasa dhaabuun barreeffama waraqaa malee homaa akka hin taane miidiyaa Kaan jedhamutti himeera. Beniyaamiin Netanyahuun jechoota ciccimoo fayyadamuun Hizbollaa irratti aarii qabu ibseera. Kaabinee Israa'elii fi michoota keenya idil addunyaatiif wanti beekamuu qabu yeroo ammaa kana Libaanos waliigalteen hojiirra oolee hin jiru jedheera. Waliigalteewwan yaadaman guutumatti guutuu miti. Hizbollaan haalawwan keenya guutumatti ni morma waan ta'eef akka ilaalcha Israa'elitti waliigalteen minjaalarra hin jiru jechuun ibseera. Netanyahuun gamtaan tarsiimoo Tiraamp waliin qabnu banaa ta'ee hafa jechuun waraanni keenya lola daangaa ce'ee babal'isuuf qophaa'eera jechuun ibseera. Dippiloomaasiin maaliif guutumatti kufe kan jedhuuf sababni isaa Israa'el loltoota Hizbollaa dirree waraana irratti dhiiga ishee sa'aatiin dhaabaa jiran irratti guutumatti bitamuu gaafachuun akka ta'e mirkanaa'eera. Maddeen kaan irraa ba'an of tuulummaa Israa'elii fi Waashingten kan Beeruutti dirqisiisuuf yaalan mul'isaniiru. Kibba Libaanos guutumatti waraana irraa bilisa gochuun naannoo nageenya dhaabbataa boottii Israa'eliin to'atamu hundeessuun akkasumas humni qilleensaa Israa'el yeroo barbaadetti magaalota Libaanos rukutuuf bilisummaa akka argatu mirkaneessuuf akka ta'e himameera. Haa ta'u malee siqqeen diddaa doorsisaaf hin jilbiifannu jedheera. Mariin Ameerikaa giddu galeessa godhatee fi Waashingtenitti taasifame mootummaa Libaanos dirqisiisuuf yeroo yaalutti Hizbollaan haleellaa misaayilaa hamaa ta'e Israa'el irratti dhangalaasuu filateera. Hoogganaan Hizbollaa gargaarsa loojistikii Iraan irraa argatuuf galata jechuun loltoota Israa'el daangaa Libaanos seenan hundi akka ari'aman dhaadateera. Kana cinaatti addunyaan kallattiin ifa adii dukkaneessuun ajaja isa dhumaa ilaalaa jirti jedhameera. Sararoonni diimaa waraanaa addunyaa balbala atoomii banuuf qophaa'aniiru. Wallabdeen dippiloomaasii guutuun lafa caccabsuuf Veenatti gaggeeffameera. Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi eejensii humna atoomikii idil addunyaa fuulduratti tarkaanfachuun sarara hin cabnee fi konkiriitii irraa ijaarame kaasteetti. Teheraan kana booda humnoota dhaabbatanii kularaa ishee irratti haleellaa taasisuuf yaalaniif obsa zeeroo akka qabdu kakatteetti. Dabalataanis mariin dhimma niikularaa Ameerikaa waliin taasifamaa ture guutumatti minjaalarraa akka bu'ee ifatti mirkaneessiteetti. Lafti yeroo raafamu itti gaafatamaan eejensii atoomikii idil addunyaa Raafaa'el Giroosii callisa isaa cabsuun dhaabbatanii kularaa rukutuun dhorkaa ta'uusaa akeekkachiiseera. Yeroo waliigalteen abdii kutannaa Waashingtenii fi Teheraan gidduutti deemaa jiru kanatti ejensiin kun yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Gaaddidduu sodaa duubatti harkifamuun madaallii waraanaa atoomikaa dhokataa ture hawaasa addunyaa duratti ifateera. Dippiloomaatonni Iraan boordii bulchitoota eejensii atoomikii idil addunyaa dura dhaabbachuun haleellaa Ameerikaa fi Israa'el dhaabbilee niikularaa balleessuuf taasisan qeeqaniiru. Ergaan Iraan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergite doorsisa cimaa ture. Hawaasni addunyaa hatattamaa seera dirqama ta'e kan hin cabne tumachuu akka qabu himteetti. Haleellaan hidhannoo dhaabbatanii niikularaa irratti raawwatamu gocha waraanaa qofa osoo hin taane yakka jiraachuu dhala namaa irratti raawwatamuu fi Iraan kana booda obsuu hin dandeenyedha jechuun ibsiteetti. Dhiphinni kun sadarkaa boba'aarra yeroo ga'u Daayirektarri olaanaan eejensii atoomikii idil addunyaa Raafaa'el Giroosii sagalee isaa ulfaataa lubbuun jiraachuu ibsu gara maayikiroofoonitti ergeera.
Haleellaan Israa'elii fi Ameerikaa dhaabbilee niikularaa Iraan irratti raawwatan gonkumaa yuuraaneemii Iraan badhaadhina qabu bira gahuu hin dandeenye jechuun ifa gochuun biyyoonni lamaan marii eejensii atoomikii idil addunyaa hirmaachise taasisuu akka qaban gaafataniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoon ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoo waqtaawaa birootiin aga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne asumaan nagaadhaan.